kabajamtoota hordoftoota keenya akka moltaa isiniin jecha oduu isin dhageessifnaa dursa hangafoota oduutiin eegalla. Humni kumaandoo giddugala leenjii waraana bilaatti eebbifaman. Humni waraana kumaandoo fi qilleensaa kun yeroo kamittuu ergama kennameef xumuruun nageenya amansiisaa mirkaneessuu keessatti dandeettii kan qabanii fi sochiilee farreen nageenya kanneen akka faannoo fi fakkaattota isaanii dhabamsiisuuf akkaataa danda'amuun kan leenji'anidha. Kana malees humnoonni kumaandoo leenjii kana fudhatan gomsa isaaniitiin rakkoolee biyyoota Afrikaa keessatti mudataa jiraniif wabii ta'uu kan danda'anii fi humna teekinooloojiin durfamudha. Humni kumaandoo fi qilleensaa kun birmadummaa biyyaa eeguun diina alaa fi keessaa qolachuu waardiyyaa Itoophiyaa kan danda'u ta'us eerameera. Leenjii kana irratti argamuun ergaa kan dabarsa muummichi ministeeraa fi ajajaa waraana waliigalaa Dr. Abiy Ahmed. Humni kumaandoo fi qilleensaa bal'ina hanga kana ta'anii fi gomsa hunda galeessa horatan eebbisuun kun kan yeroo jalqabaatti jechuun dubbataniiru. Kana gochuu kan dandeenyeef biyya guddoo kana keessatti humni waraana dhiibee dhufe biyyoo nyaachisuu fi nageenya amansiisaa mirkaneessuudha jedhan. Kanaaf humni nu ijaarru kamiyyuu naamusa kan horate teekinooloojiin kan badhaadhee fi gomsa hunda galeessa kan horate jechuudhaanis dubbatan. Itti fufuunis muummichi ministeeraa kan dabarsanii humna kanarraa kan eegamu beekumsaan ufa ijaaraa deemuu dandeettii raawwachuu kan qabuu fi itti gaafatamummaa kamii kan bahataa deemu ta'us qaba jedhan. Humni kumaandoo fi qilleensaa kunis moggaasa maqaa diroonii lafaa kan jedhamuuf yeroo gabaabaatti ergama raawwachuu kan danda'uu fi diinotaaf yaaddoo ta'an jedhamee waan itti amanamuuf jedhama. Humna kana kan ijaarre kaayyoo lamaaf inni tokko waraan hambisuu akkuma beekamuun waraanni nama nyaataa qabeenya barbadeessaa imala hawaasummaa irratti gufuu ta'a jedhan. Kaayyoon inni lammaffaa fi inni dhumaa waraana xumuruudha jedhan. Waraanni ijaarree fi ijaaraa jirru humna diina waraana fageenya gabaabaa qofa dhabamsiisu qofa osoo hin taane diina waraana fagoo aggaammiitaas dacha jalatti awwaaluudhas jedhan. Seenaa biyya keenyaatiin diinonni qaaniiffataa waraanaan injifannoo irratti galmeessuu kan dadhabanii fi gootota lafee cabsanii dhiiga isaanii lolaasan hedduu bilchaa kan dhufte ta'us eeraniiru. Ajajaa waraanaa Itaamaajoor Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa gama isaaniin waraanni nuti ijaarree fi ijaaraa jirru humna sabummaa bu'uura hin godhanne humna amantii da'oo hin taasifamne humna xiinsammuu gandummaatiin hin xaxamne jedhan. Itti dabaluunis humni kun teekinooloojiin kan durfamu onnee diinotaa sodaa kan itti ijaaruu fi birmadummaa biyyaaf dursa kan kennudha jedhan. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota gadaa diijitaal miidiyaa oduu ammaaf qaban kan hangammaa dhageettanii waan hordoftaniif ulfinna qabduu horaa bulaa deebana. Kanatti aansinee tiriitii miseensonni kumaandoo agarsiisaniin oolmaa gaarii isiniin jenneerra.